kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Sinkisaara ji'a fulbaana ja'a. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan hafuura qulqulluu Waaqa tokkoon. Fulbaana ja'a guyyaa kana raajaan guddichi Isaayyaas ilmi Amoos ni boqote. Raajaan kunis mootota bara Yihuudaatti mo'an 5 keessatti barsiiseera. Isaan kunis Ooziyaan, Iyyo'aataan, Akaaz, Hisqiyaasii fi Minaasee fa'aadha. Raajiis ni dubbate. Bara Akaaz keessa akkas jedhee raajii dubbate. Kunoo Waaqayyo mallattoo isiniif ni kenna. Kunoo durbi ulfooftee mucaa dhiiraa ni deessi. Maqaasaas Amaanu'el jettiin. Dhiigni isaas Waaqayyo nu wajjin tokko ta'e jechuudha. Innis dheekkamsa cubbuu isaanii irraa kan ka'e isaanitti dhufurraa firoota isaa kan fayyisu, gara amantaattis kan isaan galchu akka ta'e, aarsaa fi lubummaa ijoollee Israa'elis akka hambisu, qomoowwan kan biroo irraas luboota isa galateeffatan akka muudu dubbate. Sanaakireemiin mootiin Faaris Yerusaalemiin marsee jechoota arrabsoo ulfaataa kan ta'e Waaqayyo irratti yeroo dubbatetti, Sanaakireem mootii Faarisiin Waaqayyo isa balleessuudhaaf akka jiru Hisqiyaasitti raajii dubbate. Halkanuma sanattis kan Waaqayyo erge hangafti ergamootaa qulqulluun Mikaa'el gara araddaa Sanaakireemitti dhufee loltoota Faaris keessaa loltoota 100,000 fi 85,000 ajjeese. Lafti bariinaan namoonni boo'ichaaf ba'anis reeffa namoota du'anii hunda argani. Hisqiyaasis dhukkubsatee yeroo du'uuf ka'etti Isaayyaas mucaan Amoos gara isaa dhufee, Waaqayyo ni duuta malee hin fayyitu siin jedheeraatii mana kee sirreessi jedheeni. Hisqiyaasis fuula isaa gara dhaabaa yookiin keenyaanitti deebifatee Waaqayyoon kadhate. Boo'icha cimtuus ni boo'e. Kana erga itti himee boodas dubbiin Waaqayyoo gara raajaa Isaayyaas dhufe. Deemiitii Hisqiyaasitti, Waaqayyo uumaan Daawit abbaa kee kadhannaa kee dhagaheera, boo'icha kees argeera. Kunoo bara kee irratti waggaa 15 siif dabaleera jedhiin. Lammaffaas waa'ee booji'amuu Israa'elii fi boojuu harkaa deebi'uu isaaniif raajii dubbate. Burqaa bishaan yaatuu dhangalaasuudhaan harka isaa irratti Waaqayyo mallattoo agarsiise. Ulfinni isaaf haa ta'uutii waa'ee gidiraa fayyisaa keenya Kiristoos raajii dubbate. Akkas jedhee, innis yeroo dhiphina isaatii nutti agarsiise. Akka hoolaatti qalamuuf dhufe, hin dubbannes. Akka hoolaa warra rifeensa irraa muratan duratti hin dubbanneetti, innis yeroo dhiphina isaatti hin dubbanne. Kana booda immoo mucaa Hisqiyaas mootii Minaasee irratti raajii dubbate. Waaqa tolfamaa dhaabuu fi waaqeffachuusaaf isa ifate. Kanaafis Minaaseen mootichi dheekkamee sibiila muka tarsaasuun magaazii mataa irraa hanga miilla isaatti walakkaatti isa tarsaase. Ragaa ba'umsa isaa kanaan raawwate. Barri inni raajii dubbachaa jiraate waggaa 70 fi isaa ol ni ta'a. Kana hin barsiise. Ulfinni isaaf haa ta'uutii dhufaatii gooftaa keenya Kiristoos dura bara 913ttidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, nuunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu. Eebbisaas nu wajjin haa jiraatu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana qulqulleettiin Saabliitiniyaa bara mooticha gantuu Diyoqilxiyaanos keessa wareegamte. Umuriin qulqulleettii kanaa waggaa 9 yommuu ta'u, gantoonni qabanii harkaa fi miila ishee hidhanii abidda boba'u keessa buusanii. Mootii ulfinaa kan ta'e humna Waaqayyootiinis abidda irraa fayyite. Yeroo dheebottettis Waaqayyoon kadhannaan bishaan burqisiiseef, isheenis ni dhugde. Ulfaataa fi galateeffamaa kan ta'e gooftaa keenyas ni galateeffatte. Kana booda lubbuu ishee harka Waaqayyootti imaanaa kennatte, abidda keessatti of darbatte. Ragaa ba'umsa ishees ni raawwatte. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, nuunis kadhannaa isheetiin nu haa fayyisu. Eebbi ishees nu wajjin haa jiraatu bara baraan. Ameen. Guyyaan kun yaadannoo monoksee Yaaqoob Episkooጶosii Anaatimoos dabalatees Baasiliisii fi Arooqinxoos Wurwaanaa wareegamaa Saawulisii fi Saawulaasidha. Eebbi isaanii nu haa qaqqabu bara baraan. Ameen. Yaa Abbaa keenyaa samii irra jiraattu, maqaan kee haa galateeffamu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samii irratti akkasumas lafa irratti haa ta'u. Soora keenya ammaa kun kenni, yakka keenyas nu dhiisi, kan mirkaneeffamu qorumsaatti nu galchiin, amaraan wajji malee mootummaan kan keetiyo, humnees galalanis bara baraan. Ameen. Yaa Giftii keenya barbaada, nagaa gama qulqulluuti, nagaa siin jenna.
yaada keetiin baroota hongeettis baroota yaada waaqayyo siif galanni haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eeffamtedha firii gadaamsa keetis kan eeffamedha kennaan kan nu taatee gammaddu gammadii waaqayyo si wajjin jira yaadatamaa ilma kee gooftaa keenya isaa keenya yesus kiristoos irraa araara dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenya akka dhiisu